Qubeen tokkittiin illee bakka wal jijjiiruun afaan Oromoo keessatti dubbii cimaa qaba. Baay'inaan rakkoon kun dubbifamaa irratti waan hin mudanneef har'a dubbachiiftuu waliin wal qabsiisnee waan jiru waliin baranna. Namoonni onlaayinii barachuu barbaadan lakkoofsa iskiriinii jala jiruun iimoo, waasaappii fi teelegiraamii irraan nu dubbisaa. Seensa barnoota keenyaa jechoota kana lamaaniin haa eegallu. Jechoonni kun lamaan akkuma isin argaa jirtanii qubeen isaan qaban hundumtuu wal fakkaatoodha. Garuu kallattii isaan ittiin dheeratanii jiranii fi kallattii isaan ittiin gabaabbatanii jiranii adda ta'anii jiru jechuudha. Amma jara kana irratti jijjiiramni sagalee uumamee jira waan ta'eef inni jalqabarra jiruu fi inni lammaffaarra jiru kun akka tokkotti waamamuu hin danda'u jechuudha. Namni tokko maali gaam barreessaa jira raam barreessaa jira namaan jechuu danda'a jechuudha erguu barreessu. Garuu sagaleen kallattii sagalee adda hin baasne taanaan ammallee taanaan barreeffama sirrii barreessitanii hin jirtanii jechuudha. Kan jalqabaa kun gaama gaa jetti raa garaa jedha kun garaa eessarratti dheerachaa jira raa irratti dheerachaa jira ishee kanan gaa jennee dubbisnee darbaa jirra jechuudha. Kan lammaffaa kanatti gaafa dhufnu immoo gaan dheeratee jira gaa sana booda ra gaara jenneetu dubbisnaa jechuudha. Kanaafi jechoonni baay'een afaan Oromoo keessatti akka kanaatti qubeen isaanii baay'inaan wal fakkaatee garuu bakki sagalee dheeratuuf gabaabbatu qofaan adda ta'uutiin jijjiirama kan fidan baay'een ni jiru jechuudha. Kanaafi kanarraa wanti isin ilaaltanii sagalee irratti xiyyeeffachuu danda'uu qabdu jechuudha. Hundeesaa yookiin gaa kan jedhuu fi raa kan jedhu kana irratti osoo hin taane dubbachiiftuun keenya gara dheeratuuf gara gabaabbatu sirriitti xiyyeeffannoo keessa galchitanii ilaaluu qabdu. Jechoota gaa fakkaattota kanaa ta'an baay'ee isaanii immoo mee kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Isaan kana immoo isin ofii keessaniitii mee dubbisuu yaalaa jalqaba irratti jechuudha. Karaa gabaabbatu gabaabsaa, karaa dheeratu dheeressaa yaalaa. Sana booddee hagam akka deebisaa jirtanillee fi maal sirreeffachuu akka qabdan kana keessatti waan baay'ee isaa hubannoo ni godhattu jedheen abdii qabaa jechuudha. Warreen gara harka bitaatiin jiran kun hundumti isaaniiyyuu sagaleen jalqabaa isaanii gabaabbateetu jira. Sagaleen lammaffaa isaanii dheeratee jira. Sababa kanaatiif kun jecha sagalee gabaabaa dheeraa jennee waamna jechuudha. Asirratti immoo gama harka mirgaatiin warreen jiran immoo jalqaba dheerataniitu xumurri isaanii immoo maalii gaggabaabbatee jira jechuudha. Isaan akkasii kun immoo jechoota sagalee dheeraa gabaabaa jedhamaniitu waamamu. Haa ta'uutii egaa mee dubbisuu keenya irratti xiyyeeffannu. Kan jalqabaa kun balaa kun baala galaa gaala qodaa qooda garaa gaara sutaa suuta lafee laafe qoree qoore hamii haami gadaa gaadaa daree daare qufaa quufa malaa maala marii maari samii saamii koree
koree, koore, koore. Jechoonni kun gaa haala kanaatiin karaa gabaabbatu gabaabsaa, karaa dheeressinu immoo dheeressaatu jechuudha kan isaan dubbifamaa deeman. Mee amma immoo jechoota ilaalaa turre kanaa hima wajjiniin walitti qindeessinee isiniif barreessinee jirra jechuudha. Jalqaba irratti gaa ofii keessaniitii dubbisuu yaalaa hagam akka jechoota jalqaba irratti ilaalaa turre kanaa hubattan ilaaluuf jechuudha. Sana booda kan ani dubbisuu banuudhaan dhaggeeffachaa deema. Balaa buuse, balaa buuse. Baala cire, baala cire. Garaa laafe, garaa laafe. Gaara yaabe, gaara yaabe. Hamii dhiisi, hamii dhiisi. Xaafii haami, xaafii haami. Amma gaasitti xaafii jettanii ishee kana yoo fuutanii bakka kana galchitan xaafii hamiidha. Xaafii hamii. Maal jechuudha? Hiikaa hin qabu jechuudha. Hin dubbatu jechuudha wanti sun. Kanaafi xaafii haami kan jettu haa kan jettu hin dheeratte jechuudha. Haami. Haala kanaatiin sirriitti dandeettii barreessuu keessanii itti xiinxalaa fooyyessaa deema. Bara quufaa, bara quufaa. Qufaa qaba, qufaa qaba. Asitti gaashee kana qufaa kan jettu kanaa fuutanii iddoo kanatti galchitaniitii bara qufaa jedha. Nama tokko eebbisuutti isin maal jechaa jirtu? Bara qufaa jechaa jirtu. Bara qufaa jechuun hiikaa hin qabu jechuudha. Yookiin ergaa isin yaaddan sanaa hin dabarsu jechuudha. Yeroo darbee sooshaal miidiyaa irratti nan ilaalaa. Eebbifamaa bara quufaa kan jedhu kana barreessuutti bara qufaa jedheetu kan inni barreessee jiru jechuudha. Warreen akkasii kanaa namoonni numti barattanii sirriitti beektanillee yaada keessa gashaa deemuu qabdu isiniin jedha. Marii dide, marii dide. Maari jedhe, maari jedhe. Suuta deemi, suuta deemi. Sutaa haame, sutaa haame. Daree seene, daree seene. Uffata daare, uffata daare. Hamii dhiisi, hamii dhiisi. Xaafii haami, xaafii haami. Koree filatani, koree filatani. Situ koore, situ koore. Walumaa galatti yeroo barreessinus ta'ee dubbisnu sagalee irratti xiyyeeffannoo gochuu shaakaluu qabna. Sagaleen immoo dheerachuuf gabaabbachuu dubbachiiftuu of keessatti haammata. Kana fakkaataa jechuudha. Barnoonni keenya har'aa kanumaa. Namoonni mana kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib taasisuun maatii ta'a. Laayik, sheer gochuun jaalala qophii keenyaaf qabdan nutti agarsiisaa isiniin jenna. Horaa bulaa.